Hospitaala Laandemark dandeettii hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa qaalitti deemee obbo Jawaar fa'aa yaaluu hin qabnu jedhe. Guyyaa qibxata darbee gurraandhala 23 2021 manni murtii olaanaa federaalaa ol iyyannoo abbaan alangaa waliigalaa dhiyeessee kuffisuun tajaajilli yaalaa hospitaalichaan hidhamtootaaf kennamuu bakkuma hidhamtoonni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jiran mana hidhaa qaalitti keessatti akka ta'u murtee dabarsee turuun ni yaadatama. Hospitaala Laandemark doktoroota dhuunfaa armaan dura obbo Jawaar fa'aa yaalaa turan wajjin mari'atee ture. Haala fayyaan isaanii amma irra jiru isaan yaaluuf maaltu akka barbaachisu irratti mari'achuun booda obbo Jawaar Mohammediif Baqqalaa Garbaa fa'aa bakka jiranitti yaaluun hospitaala haaraa mana hidhaa qaalittii keessatti ijaaruun qixa ulfaataadha. Yaaluuf hin dandeenyu jedhanii nu beeksisuu isaanii abukaattonni hidhamtoota siyaasaa keessaa tokko kan ta'an obbo Muhammad Jimaa BBC'tti himaniiru. Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa obbo Muhammad Jimaa murtiin manni murtii waliigala federaalaa dabarsee yeroo dubbatu murtiin kenname sun mirga yaalaa argachuu guutummaan guutuutti kan dhorke qofaa miti, mirga lubbuun jiraachuu isaanii gaaffii keessa kan galche tures jechuun abukaatoon kun komatuun isaanii ni yaadatama. Obbo Muhammad Jimaa akka jedhanitti yoo ta'e manni murtii waliigalaa dhaaddacha ijibbaata dhimma yaalaa hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiranii fi iyyannoo dhiyeessuu isaanii BBC'ttis dubbataniiru. Haala fayyaa hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiran yeroo dubbatanittis haala isaan keessa jiran obbo Jawaar Mohaammed fa'aa ammatti yaala argachaa hin jiran, doktoroonni dhuunfaa mana hidhaa isaanii bira dhaqan ho'aa qaama isaanii safaranii deebi'uu qofas jedhaniiru. Bulchaan mana hidhaa qaalittii manni murtii federaalaa itti dhiyaatee maaliif akka yaala dhorkaman yoo dubbatetti kun sababa yaaddoo nageenyaatiin ajajni waan walirraa nuuf kennameef akkaataa manni murtii ajajeen mana yaalaa dhuunfaatti akka yaalaman gochuu hin dandeenye jechuun manni murtiitti himuun isaa ni yaadatama. Gama biraan Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaan hanga ammaatti keenya deebii argachuutti lagannaa nyaataa eegallee hin dhaabnu jechuun isaanii karaa abukaatoo fi paartii isaanii yeroo garaagaraatti himaa kan jiru yoo ta'u, hanga ammaatti deebiin gara mootummaa biyya bulchuun kenname ifatti kan hin jirre yoo ta'u, lammiileen Oromoo hiriira nagaa namummaa lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti gaggeessaa jiraniif biyya keessaa fi biyya alaatti addunyaattis beeksisaa jiru. Ameerikaan naannoo Tigraay keessa kan jiru jedhaman loltoonni Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa naannicha keessaa bahuu qabas jetteem. Ameerikaan kana kan jettee naannoo Tigraayitti ajjechaan raawwatameera kan jedhuu fi waliigalatti haalli naannichaa keessaa yaaddessaa ta'uu ibsu eeruu erga baasteetti. Loltoonni Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa naannichaa bahuun tarkaanfii murteessaa jalqabaa kan jedhe ibsi ministeera dhimma alaa Ameerikaa kun humnoonni lolicha keessatti hirmaatan tarkaanfii humnaa fudhachuu irraa of qusachuun naannicha deeggarsa namummaa akka dhiyaatu eeyyamuu qabas jechuun gaafataniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi Eertiraa loltoonni Eertiraa naannicha keessa jiran haa jedhan iyyuu malee waajjirri dhimma alaa Ameerikaa garuu loltoonni Eertiraa naannicha keessa jiran gadhiisanii akka ba'an gaafachuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaan qaama garaagaraa raawwatu humnaan buqqaasuu haleellaa saalaa fi gochoonni mirga namummaa sarban biroo cimsinee balaaleffannas jedhee ibsa kaleessa baaseen. Ibsi Antooniyoo Bilinken kan bahee dhaabbanni mirga namummaaf falmu Amnesty International magaalaa Aksuumitti loltoonni Eertiraa namoota nagaa 200 ajjeesaniiru gabaasa jedhu baasuu isaa hordofeeti. Amnesty International gabaasa jimaata baaseen ajjechaan loltoota Eertiraa magaalaa Aksuumitti raawwatan yakka namummaa irratti raawwate ta'uu danda'a jedhe ministeerri dhimma alaa agamsanii gabaasni Amnesty International baase kun odeeffannoo guutuu hin taanee fi murtaawaa ta'e qofa irratti hundaa'uun qophaa'ee kan dhiyaatedha jechuun qeeqeera. Ministeerri gabaasichaa odeeffannoo akka galtetti fayyadamee baqattoota baasuudhaan jiraniif namoota magaalaa Aksuum keessa jiraatan muraasa irratti bilbilaan sassaabamee waan ta'eef guutuu miti jechuun baqattoota odeeffannoo kanaan kan keessaa loltoota TPLF duraanii keessatti argamus jedheera. Haaluma wal fakkaatuun Eertiraanis gabaasa Amnesty kan hin fudhadhu jettee jirti. Ministeerri beeksisa Eertiraa obbo Yemaanee Gabramasqal fuula Tiwiiterii isaan irratti akka barreessanitti gabaasichi namoota buufata baqattoota Suudaan keessa jirutti argaman 31 irratti kan hundaa'edhas jedhaniiru. Namoonni kaampii baqattootaa kana keessa jiran gaarri caalaan milishoota TPLF ajjechaa namoota nagaa Maayikaadiraa irratti hirmaatan ta'uun isaanii beekamaadha jechuun fuula Tiwiiterii isaan irratti ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken ibsa kaleessa
kennaniin rakkoo naannoo Tigraayitti uumame dhaabuun barbaachisaa akka ta'e gargaarsa naannoo dhiyaachuuf akka qabuuf akkasumas miidhaawwanii fi yakkaawwan sarbaman mirgoota namummaa raawwataman jedhaman kan qoratu gareen idil addunyaa walaba ta'e akka seenu hayyamuu ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa waliin irra deebiin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Tigraay bulchaa kan ture TPLF raayyaa ittisa mootummaa giddu galeessaa irratti haleellaa raawwachuu isaa hordofee lolli dhalateen wal qabatee sarbamsi mirgoota namummaa garaagaraa raawwatamu gabaasaaleen agarsiisan bahaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen naannoo Tigraayitti mirgoota naannoo raawwatamaniirus jedhamanii qorannoon walabaaf idil addunyaa akka gaggeeffamu warreen yakka raawwatan irrattis gaafatamoo ta'uu qabus jedheera. Ibsi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun waadaa waajjira ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa jimaata darbe miidhaawwan qaqqaban jedhaman qaama walabaan akka qoratamuu fi tumsuuf gargaarsa naannoo dhorkaa tokko malee akka qaqqabu mijeessu akkasumas itti gaafatamummaan akka jiraatu mirkaneessuudhaaf galan akka waan gaariitti akka fudhatu seereera. Ameerikaan galma kana milkeessuuf dhaabbileen idil addunyaa waliin hojjechuuf qophii ta'uu ishee ibseera. Kanaaf immoo jaarmiyaan gargaarsa Ameerikaa ibsee garee tokko gara Itoophiyaatti erguudhaaf akka hojii lubbuu baraaru hojjetan bobbaasuus himeera. Ibsichi dhaabbanni mootummaa gamtoomanii dhaabbilee hawaasa addunyaa keessattuu gamtaan Afrikaa michuuwwan qaxanaa sana keessa jiran rakkoo jiru fudhachuuf Ameerikaan waliin akka hojjetaniif waamicha dhiyeesseera. Dhuma irrattis Antooniyoo Bilinken uummata Itoophiyaa waliin hariiroo fi itti fufinsa qabaatu ijaaruudhaaf ammallee fedhii qabaachuu isaanii ibsaniiru. Loltoonni Eertiraa Aksuumitti lammiilee nagaa 200 ol ajjeesuu Amnesty International gabaase. Itoophiyaa naannoo Tigraayitti loltoonni Eertiraa baatii sadaasaa keessaa guyyaa 2 keessatti namoota dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii gabaasni Amnesty International mul'ise. Ajjechaa jumlaa sadaasaa 19,2013 raawwate ta'uu akka danda'u gabaasichis ibseera. Namni ijaan arge tokko ajjechaa magaalichaa keessatti raawwateen reeffi osoo hin kaafamin guyyootaaf daandii irra turuuf waraabessaan nyaatamuu himeeras jedhan gabaasichi. Itoophiyaan Eertiraan Tigraay keessatti loltoonni Eertiraa galuu isaanii ifatti waakkataniiru. Gabaasa kana hordofee ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal Eertiraaf himannaa sobaa kanaan aarteettis jedhaniiru. Fuula Tiwiitarii isaa gubbaa akkas jedhanii kataban. Eertiraan gabaasa dharaan Amnesty International baase kanaan guddoo aarteetti. Gabaasichis guutummaan guutuutti hin fudhatus jedhaniiru. Dabaluunis gabaasichi kan irratti hundaa'e namoota 31 kaambii baqattoota Hamdaayit Sudaan keessas jiran irratti raawwachuun namoonni kunis milishoota TPLF ajjechaa Maayikaar irratti mudate keessaa kanneen harka qabanis jedhaniiru. Humnoonni TPLF raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaa liizii kaabaa irratti raawwachuu isaanii hordofee onkololeessa 24,2013 ture lolli kan jalqabes jedhaniiru. Ministeerri muummee duula kanaan namni nagaa akka hin ajjeefamne paarlamaaf ibsanillee namoonni hidhannoo hin qabne caalaan isaanii dhiirota ta'an daandii irratti yookaan mana gara manatti barbaadamanii loltoota Eertiraatiin ajjeefaman awwaaluu namoonni ijaan argan ibsaniiru. Gabaasni Amnesty International suuraawwan saatalaayitii qulqullina olaanaa qaban bataskaana magaalaa Aksuum keessaa bakkeewwan awwaala qofaranii argamanis dabalataan himaniiru. Tooraawwan kominikeeshinii adda cituu fi Tigraay seenuun waan hin danda'amneef yeroo walitti bu'iinsa sanaa wantoota raawwataman odeeffannoo argachuun rakkisaa ta'ee tureeras jedhanii ibsa dhaabbatichi baaseen. Tajaajila ibsaa fi bilbilaa Aksuum ture walitti bu'iinsi eegalee guyyuma